Hayyee jirtuu nagaa keessanii mi'aarra immoo faayibarii soorata keessatti argaman yookaan diyaatarii faayibarii ilaalchisee waan hedduu irraa barannaa. Akka armaan gadiitti na hordofaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo hedduu waa'een faayibarii yeroo ka'u, waa'een soorata faayibarii qaban yeroo ka'u, akka isaan gogiinsa garaa ittisuu yookaan furuuf gargaaran qofatti beekna. Nyaata faayibarii qabu nyaadhu yeroo namni tokko nama jedhu gogiinsa garaaf akka ta'e dubbatama jechuudha. Haa ta'u malee faayibariin faayidaa dabalataas hedduu qaba. Kanaafi mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Mee waanumti faayibarii jedhamu kun maadha jennee yoo ilaalle, faayibariin qabiyyee nyaata kuduraalee fi fuduraalee irraa argaman pilaanti soorsii jechuudha. Isaan keessaa tokko kan ta'ee fi kan marrimmaan keenyaan hin daakamnee fi qaamni keenya ofitti hin fudhannedha. Parts of plant foods our body can't digest or absorb. Kana jechuun egaa akka coomaa, akka pirootiinii, akka kaarboohayidireetii soorata irraa kan daakamee qaama keenyatti fudhatamu osoo hin taane kan osoo hin daakamiin qaama keenya keessaa bobba'an ba'udha jechuudha. Kana kan faayibarii jennu. Wanti faayibarii jennu kun egaa bakka gurguddaa lamatti qoodama. Faayibarii bishaaniin bulbulamanii fi kan bishaaniin wal nyaachuu danda'anii fi kan wal hin nyaanne yookaan hin bulbulamnedha. Mee kan bishaaniin hin bulbulamu soluble fiber kan bishaan wajjin wal nyaachuu danda'u yoo ilaalle, kanneen kun bishaaniin bulbulamuun wanti akka dhangala'aa furdaa wal qabata jeel like material uuma jechuudha garaacha keenya keessatti. Kanneen kun hanga koolesteroolii fi gulukoosii qaama keessa jiru hir'isuuf gargaaru. Kanaaf koolesteroolii qaama keenya keessa jiru hir'isuuf akkasumas immoo gulukoosii keessumaa kanneen dhibee sukkaaraa qaban to'achuuf ni gargaaru jechuudha. Kanneen kun fakkeenyaaf baaqelaa, atara, qamadii, burtukaana, kaarotii, avokaadoo kanneen kana keessatti argamu jechuudha. Kanneen bishaaniin bulbulamanii fi koolesteroolii fi gulukoosii qaama keenya keessaa hir'isan. Kan lammaffaan kanneen bishaaniin hin bulbulamnedha. Insoluble fiber jedhamu isaan. Kanneen kun bishaan kan hin bulbulamnee fi akka sooranni bullaa'ee marrimmaan keessaa bahu ariifachiisuuf fayyadu. Isaan kana egaa kan gogiinsa garaa hir'isuuf fayyadan. Kanneen kun ammoo ocholoonii, birookoolii, sukkaar dinnichi kan kana fakkaatan keessatti argamu jechuudha. Mee akka waliigalaatti soorata faayibariin badhaadhaan soorachuun yookaan nyaachuun maal faayidaa jennee yoo ilaalle, tokko gogiinsa garaa ittisuufidha. Akkasumas furuufidha namoota already gogiinsa garaa godhataniif. Akka gogiinsi garaa hin uumamnes hin taasisa furmaatas jechuudha yoo already jira ta'e. Akkasumas fayyummaa sirna nyaata bulleessuu cimsuuf ni gargaara. Digestive systemaaችን more healthy እንዲሆኑ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። Kanaaf egaa carraa kintaarotii fa'aa carraa kaanserii garaachaa godhachuuf ni hir'isa jechuudha. Akkasumas hanga koolesteroolii qaama keessaa hir'isuun fayyaa onnee keenyaa fi fayyaa dhiibbaa dhiigaa ni gargaara. Kaardaak probleem, hypertension warra kana hir'isuuf yookaan fooyyessuuf ni gargaara jechuudha. Akka hin godhanne gochuufis. Hanga gulukoosii qaama keessaa akka ol hin kaane waan fayyaduuf namoota dhibee sukkaaraa qabaniif ni fayyada. Akkasumas soorata faayibarii qaban yoo nyaanne dafee garaan waan nu guutuuf akkasumas dafnee waan hin beelofneef ulfaatina qaamaa madaalawaa ta'e godhachuufis ni fayyada. Obesiitii yookaan ulfaatina qaama olaanaa hir'isuuf ni fayyada jechuudha. Kanneen kun egaa walitti daamanii maal fayyadu? Carraa umurii dheeraa jiraachuu ni dabalu jechuudha. Egaa akka waliigalaatti sooranni faayibariin badhaadhaan kanneen akka baaqelaa, atara, dabaaqula, birookoolii, kaarotii, baaqelaa, aajjaa, hundee diimaa, muuzii, sukkaar dinnichii, talbaa, qamadii, avokaadoo, ocholoonii fi kan kana fakkaatanidha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.